سابقا والقلب daawwattootaa fi hordoftoota Annuurul Jadiid marti keessanuu baga ji'a Ramadaanaa ji'a kabajamaadhaan isin hin geenye jecha har'a saayibban kiyyaa warrootaan Annuurul Jadiid keessa hojjetanii fi garee Annuurul Jadiid wajjin sagantaa iftaara guddaa isin asitti agartan kana gaggeessuuf jira. Maqaan sagantaa iftaara kanaatti illee sagantaa iftaara saayibbanii jedhamti. Saayibban kiyyaa kana wajjin isin barsiisaa jalqabarraa harka gama bitaatiin taa'urraa eegalla. Duraan dursee maqaan keenya akkasumas achiin nuuf taa'u. Maqaan kiyyaa Abiy Mustafaa Jaamaa. Maqaan kiyyaas Mubaarak Ismaa'il Jaamaa. Anillee maqaan kiyyaa Muhammad Ahmed Jaamaa. Anilleen Umar Muhammadin Jaamaa. Bismillah, anilleen Mubaarak Abdullaatiin Jaamaa bagatti nuungee. Anilleen Jawaar Aliyyiitiin Jaamaa. Bismillah, anis Mustafaa Mukhtaar Jaamaa. Qophii sana qopheessuuf hedduu gammannee inshaallah. Shukriin Jaamaa. Bismillah, anis Munashid Abduwaasan Jaamaa. Anilleen akkasuma Anas Musaatiin Jaamaa akkuma na beektan maqaan kiyya qamaatee osoo hin ta'in Anas Musaa Jaamaa inni dhugaa. Anis maqaan kiyya Obsaa Mahammad jedhama. Ayyee daawwattoota keenya akkuma isaanii wajjin isin barsiisne qophiin teenya takka lama jettee eegalti hanga dhumatti nu faana turaan isin hin jaa. Duraan dursee qophiin teenya akkuma beekamu qophiin uummata Islaamaa Qur'aanaan banamti. قرآن خنوبنو أبليس خينيا عمر محمد فليتفضل مشكورا وماجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلا حميما وغساقا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم. ما شاء الله ربي حفظ القرآن عقده سقلي بردو تنانو قرأت جرا قرآن ربي تعيدو فيتو استغفر. Qophiin teenya akkuma itti fuftee jirti ammaan tana saayibban kiyya waan isaan arramee asitti dhufanii yaada adda addaa nu wajji dabarsanii qophii tanaas gaggeessaniif gaafanna. Jalqaba irratti Amiira irraa eegalla. Amiira Chaanuu akkasuma barreessa irraa eegalla. Mee duraan dursee Amiira duraa Mustafaa Mukhtaar isarraa eegalla. Yaada kee arra waan asitti dhufteef ibsadhu. Bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam. Duraan dursee guyyaa irraan tana nungoof alhamdulillah. Guyyaa arraan tana rabbiin nungoo keenyaaf rabbiif galata galchinaa. Qophii akkanaa qopheessinee saayibban keenyaaf akka jamaa Annuurul Jadiid wajji furuudhaaf hedduu takkaan gammadee tanumaan dhammachuu barbaada. Daawwattoota keenya ammallee Amiira lammaffaa gara Shukrii Yuusufitti isin dabarsina. Shukrii yaada waan irraa asitti dhufteef nuuf dhiyeessi. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Arra jechuun kun arra guyyaa addaatii guyyaa kabajamaa ji'a Ramadaanaa keessa walitti qabamne akkanatti waliin teenyee gammachuu keenya furachuun kun waan takka alhamdulillah jaame. Kunummaanuu galata rabbiitii irra deebi'ee ammaayis jamaa keenya wajjin taanee sagantaa akkanaa qopheessine waliin teenyee akkana sagantaa iftiraa kana gaggeessuu keenyaaf alhamdulillah jaa hedduun gammadee hangarumaan jaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya ammallee barreessaa jamaa Annuurul Jadiid akkasuma yaada tokko kan barreessu obboleessa keenya Muhammad Ahmeditti isin dabarsina. Muhammad atillee waan arraa asitti dhufteef waan qophii kanarratti hirmaateef yaada kan kennuufi. Bismillah. Bismillah, assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa kun guyyaa jamaan Annuurul Jadiid sagantaa iftaaraa dhiyeeffatee kanatti wal geenyee sagantaa kana gaggeessu jiru ta'a jechuudha. Guyyaa kanaan kan nugee rabbii keenyaas galata galchaa alhamdulillah jechaa akkasuma rabbiin warra baraa kabara hedduu rabbi nu haa godhu jechaa sagantaa kana gaggeessuudhaafis hedduutu akka gammannee jira wallaahi gama keenyaanis gama jammaatiinis akkasuma jechaati qophii teenya itti fufunaa ganumaan dhaabadhaa jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Annuurul Jadiid qophiin keenya akkuma itti fuftee jirti ni eegalte malee hin xumuramne qophiin hanga dhuma qophii keenyatti nu faana turan afeerraa keenya. Ammallee gorsa gabaabaa fi haala jamaa kanaa ijoollee
dargaggoota hirmaattoota jamaa kanaa Aymanii fi Anas Musaatirraa isiniif afee gorsa gabaabaa tokko isiniif afeeruu deemna. Gara Aymanitti isin dabarsina. Falyatafaddal mashkuuraa wa maajuuraa. Laama sadi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما دامسنا من سندالين جماعة جولة مكاتي إجارمتي أرقموا سهلا باين قمت جيسي شو ميرا يدو سنقلتني باين قمتي أكيد هم قلتني يسيني بداما كيف ينجميستني وبدأت أتني وأنا كتكلم مدي لابتني بربادا تنوان في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك خيني عملي قرأ أنس دورسنا أنس اللي وان نجول الله فليتفضل مشكورا وماجورا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. guyyaa irraa kana bagatti nu geechaa akkasumas akka dheengaddaatti immoo ol baree jira garuu jamaa kana jabaa ijoollee xiqqashoo yeroo tanaan ammaa tana walii galtana ijoolleen akkana ammaa tana hin argamtu dhaloota jabaa kana hunda sheerii fi laayik waan akkanaan biraan dhaabbadhaa garuu waan ijoollee kana gare maaliif yoo jettan umrii daa'imummaa tanaan gisee waan akkanaan yaadanii akka yaadan umrii xiqqoo tanaan garuu hedduutu kan ajaa'iba ijoollee tanis illee beekaa fi waa hundaanuu bira dhaabbadhaa ijoolleen tun akka ijoollee taanillee miti ammallee ijoollee kana akka illee beeku ijoolleen irraa adda addaa sanatti waan akkanaa hundi yaaddu hundi waan biraatiin booji'amtee waan biraa yaaddi ta'a garuu immoo isaan alhamdulillah rabbiin qajeelchee karaa gaarii irratti akka wal dorgomaa jiranii rabbi irratti haa jabeessu xanumaan jaha isinuun beekta waan ta'eef waa hundaanuu ijoollee tana bira dhaabbadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu ta'a. Daawwattoota keenyaa fi hordoftoota Anuur Jedimma teessanuu yaada ijoollee lamaanii tanaa fudhatanii dhuftanii akkuma inni mucaan Anas Musaa jee jamaan kun jamaa guddaadha. Umrii daa'imummaatiin hojii babbareedduu, hojii bohaarsiisaa, hojii kofalchiisaa, hojii nama gammachiisu hojjechaa jirra. Akka isin nu jajjabeessitan yaada keessanii fi waan dandeessanii akka nu jajjabeessitan isin afeera. Qophii namni itti aantu tun ammoo qophii haalaan toltu, qophii nama bohaarsitu, qophii nama kofalchiistu, qophii gaafuu sammuutii kadeebisee badhaasa qabaa. Hundi keessanuu deebisuu dandeessanii deebisuu danda'uuti isinirra jiraata. Qophii tana achirraa tarreedhaan irraa eegalla. Tokkoffaa irraa ka'ee gallu obsa irraa eegallaa jechuudha. Akka gaafiin tokkoffaatis badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha hoggusa dijeeyi. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha hoggusa dijeeyi. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadha. Laa akkanaa miti gaafiin. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Laa badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Mee gosa dijee taphammaa Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Dhaan lamaa dhaan sadii. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Daawwattoota keenya obsaan dadhabee jira. Gara Anas Musaatti isin dabarsina. Atiillee Badhaasaan dhadhaadhaan dhadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan dhadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan dhadhaadha. akkas hin jennu. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Hafarsiitee oggu sadii. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Laa chaansii lama takka qofa qabdaa irra deebi'ee oggu sadii hafarsi. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan Dhaan dhadhaadhaan lamaa miti dhaan sadii. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. badhaasaan badhaadhaan badhaadhaadhaadha. As garagalchee. Daawwattoota keenya Anasillee dadhabee jira. Gara Abduwaasaa Ismaa'ilitti isin dabarsina. Atillee badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. 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 Dhaan sadiidha. Daawwattoota keenya Abduwaasaan dadhabee jira. Gara Shukuritti isin dabarsina. Jeetillee. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan badhaadhaan dhadhaadhaadha. Badhaasaan badhaadhaan dhadhaadhaadha. Ayyee Mustafatti harsinaa Mustafaa illee naannoo jiru. Egaa jaayettanii jenna. Maal jettisa? Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Akkasumas Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Dhaan sadii. Dhaan badhaadhaadhaa sun sadii. badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Laa. Ana akkas hin jennu. Chaansii tokko qofa qabna. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Ati dhadhaadhaadhaan waan godhachiista. Ammallee gara Mubaarikatti isin dabarsinaa. Mubaarik nuuf jeeme. Bismillah sinifin jaa badhaasaan dhadhaadhaa badhaadhaadha.
Badhaasaan dhadhaadhaa badhaadhaadhaa. Chaansii takka qofa qabda. Galee gaafin deetillee badhaasaan dhadhaadhaa badhaadhaadhaa. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaa badhaadhaadhaa. Dadhabee jira baarikileen gara Umaritti isin dabarsina. Badhaasaan dhadhaadhaa badhaadhaadha. Laa ala kan hin jenne irra deebiin. Badhaasaan dhadhaadhaa badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaa badhaadhaadha. Laal akkana sinjee qalbii dhaggeeffadhu. Carraa takka siifin jaa takka yoo wallaaltee carraa nama bira dabarsita. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Dhaan oggu sadii dhaan budura sun akka ibsuuti. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Umar dadhabee jira gara Muhammaditti dabarsina. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. 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 Waaw. Muhammad deebisee jira. Nam tokko hanga ammaa keessaa nam tokko Muhammad Ahmad bichaa deebisee badhaasa isaa boodarra isin agarsiisna. Nam lamaa tafee namni lamaan kunillee yoo deebisee badhaasa isaanii boodarra isin deebisna. Hayyee Mubaarak Ismaa'il atillee nuuf jedhi. Gaafii ta'e irra naa deebi'e. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan badhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. Badhaasaan badhaadhaan gaafii sana waan beekuuti. Hayyee gara Aymanitti dabarsi. Badhaasaan dhadhaadhaan badhaadhaadha. 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 Waaw maashaallah garuu ni ture malee deebisee jira. Badhaasa isaanii gaafii itti aantu nam lamichaa deebisee siif himaamee keessaa yoonii fi ati moote badhaasa sii qaba yoonii fi inni immoo badhaasa isaa qaba jechuudha. Gaafii takkitti tanaan adda baasna isaan lamaan kijiba dhugaa fakkaatu jechuun maal jechuudha. Kijiba dhugaa fakkaatu jechuun Aymanirraa eegalla. Nuuf ibsa nuuf goota kijiba dhugaa fakkaatu jechuudha. Kijiba dhugaa fakkaatu. Kijibuma kana dhugaati fakkeessa. Maal jechuudha ibsa godhime. Fakkiin isaa maali? Akka hibbootti naa deebisa amma akka hibbootti. Akka hibbootti. Akka hibbootti gizeetu naa galle. Akka amma fakkeenyaaf namni tokko dhufee gijee ati oduu takka itti himte nurraa dhiisi kijiba dhugaa fakkaatu siin jaa. Kijibni dhugaa fakkaatu sun maali? Xiinxalame. Kijibni dhugaa fakkaatu sun waan dhugaan ta'ini dhugaati fakkeessa. Maali gaa wanni dhugaan ta'in sun? Wanti dhugaan ta'in sun ammee fi bakka biraa dhaqeeti xayyaaraan bakka biraa dhaqeef hin jedhu. Inni immoo gaafiin akkanaa miti Mahamadi kan caraan kee gubatee jira. Kijiba dhugaa fakkaatutti? Ibsa naa goota. Akka hibbootti xiinxaltee naaf deebista. Ibsa hojii gootee jechuudha. Manaaba fakkaata garuu abjuu jechuudha. Manaaba. Waaw. Innis yeroo tokko dhugaa fakkaata beektaa? Akkasi. Manaaba. Isa bichaa deebisee badhaasa isaatillee maal seetanii deebima kana badhaasni isaati ootimira. Taate. Maashaallah. Galatooma. Hayyee daawwattoota keenya qophiin teenya gama dhumaatirra geessee jirti. Amma mudannoo ilmi namaa kun hundi jireenya isaa bakka deemu bakka dhaqutti mudannoo ni qaba jeeti yaada ta nama gaddisiistu ta nama kofalchiistu ta nama rifachiistu jira. Isaan hundaa mudannoo isaan qaban irraa fuunee qophii teenya goolamnaan isin jaa kan irraa eegallu harka kiyyaa mirgaatu irraan jiru Obsaa Mahammad irraa eegalla. Mee mudannoon jireenya kee keessa siin gatte ta akkamii nuuf himi. Gaafa tokko as eessumaan deemu jiruutiin ijoollee bira dhaqee bishaaniin daaka jeeqa. Zeen asii gara bishaan daakan dhaqu. Zeen gara bishaan daakan dhaqu. Ijoollee amma ijoollee hojii deemu sanaa anaaf beekaa. Hatta takkaa dhaqee daakee tun beeku. Siisun hin beekaa jiran. Nin beeka jeeqaa giseen dhaqee ijoollee dura naan seenee siin jaakaa. Giseen ijoollee dura kee giseen tiif darbu. Kan beeku homaa keessaan fuudhanii akkatti baatee bichaan fagadeen. Baatee bichaan agaree beeku jedhee. Ayyee. Egaa siman wata fagare. Rabbumaa si baasee gaafa san duutee kaatee qabatatti. Ana si dhugaa keetti waan baay'ee nama gaddisiisu takka irraa isheen anti yoo nama siime garuu xiqquma siima guyyaa tokko akkuma haati ilmoo ergattu ummaan ta'e nyaata godhe naan jetti. Gizee nyaata godhaa ka'ee maal naan jette deemii waan akka shiroo nu godhe naan jette halkanii waxii nu godhe naan jette. Achi booddee waxiin godhaa jette kan fiigee dukkaana dhaqee berbee
waa qaali bibbitadhee kee dukkaana gale zayitii faa bitadhee gaa. Zaan galu distii bidira hadhe dhumaan distii ingilizii xiqqoo oowwitu bishaan too keessa fuudhee distii fuudhee berbera kaa'e. Distiidhaa fi distii fi berbera waliin maxxanan. Aganaan bareegaa distii berbera waliin maxxanaa akkaan mana garee. Anuma akka taa'u jiru kana akkaachi wadiin waa wal ciradhee waa hundi ciradhee distii gana gadde shunkurtaa zayitii waa hunda fuudhee distii berbera hundi itti maxxantee istoofa kaa'e. Ammas bakka teenyee waliin naquuti manni aare boo manni guutu aare buufuu godhe zaamanni aare godhe maatii faa qoqqofoo galan ijoolleen guutuun hundi akka qoqqofaan an qofee himanirraa dhume hay boo maal gootin an jenna anumaan goonee waa kana haaraa waa ifaan qabattu ani beeku hin jenna bakka achi wadiin aaree duddumaatee istoofa dhaamsee kee jedhaalu kunoo berbiree dhabee. Sababa saniitiif waan hedduu nama gaddisiisu takka ummaan tiyyaallee mana ariitee ani deemee ala bulee hiraatallee nyaanne hiraatallee dhabeetiin agabuu bulee bara agabuun bulee hiraata osoo hin nyaatiin akkasitti agabuu bulee ganama waa nalleen tufne anuma dhiiste halka saniin beela saniin agabuu bulee santuu laammaa waa'ee osoo halka san nyaadhee berbera irra kabaadhee. Daawwattoota keenya isaa gam tokkoon namoonni kabalchiisiti gam tokkoon namoonni gaddisiisu bakka agabuu bulee sanitti. Namani gaddisiisee jechuudha malee Abdulwaasaatti dabarsina gara Abdulwaasaa. Bismillah. Mudannoon anaa fi saayibotaan kiyya osuma fooqii takka gubbaa taa'u jiru qafarraa xayyaarri kotti buulaallaa jennee osuma yaanu lakka booleedha. Muka xayyaarri itti bu'u. Nuti as jennee osuma yaanu kondominiin geenye bakka osuma yaanu kaartaa lafaa argan. Usnee bakka xayyaara sanuu irraanfanne kaartaas baaltira tatteenyee tapannee achitti qoshashaa tokko dhee kondominiin waan keessa bakka qoshashaa jira achuma deemnee kaartaa achuma facaasnee maal jaan waan ilkeen faa shawaa akkatan faa gurree ammas fooqii namaa gubbaa qorree bakka waan xayyaaraa dhabnee bakka afraa gara gallee hara manaa deemnee jechuudha. Daawwattoota keenya inni wayyaatu. Xayyaara samiirra deemu xayyaaraan barbaada jee jala fiiga ta'isaa tun ajaa'iba hayya gara shofree mudannoo. Bismillah salaam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudannoon tiyya tanuma kofalchiistu namallee ni gaddisiifti. Nama rifachiifti. Gaaf tokko asii osoo beeltina jirtu guyyaa guutuu nama kaddamaa malee halkanii laaqana nyaanne fuudhanii hiraata bakka achi gadi nyaata yaa'ina fuudhanaa kutan. Abbaa manaa karaa nu dhufee wajjin deemee mana sheekootii wajjin. Ergasiisan booda ni nyaata fide abbaan mana alatti hafee gala naaf isheetichi ol seennee daddaan isaa waan qopheessanii jira. Isheetichi mi'a nyaata fidaaf jeen amma kanaaf darsii tokko amma nyaata nuuf fidanii dhuunsa nyaannee amma numaa nyaatee dhiqate daddaan isaan abbaa manaa wajjin waan qopheessanii jira. Foon amma fidan nuti amma nyaannee beeka gara foon fidanii jiranii dhiqaddaa jaan arra nuti amma nyaannu ne eenyu seenuu deemtanii miti haali qaddaa jedhu eenyu seenuu deemtanii haali qaddaa nu jeeta hedduu rifadha bakka anta kaa akkasii rifadhee beeku an salaama numaa nyaatu inni moo dhufe eenyu seenuu deemtanii miti haali qaddaadha nama kana takkaa waliin agarra akkanuma guyyaa keessaa kee guyyaa jiru hedduu na rifachiise mudannoo jireenya keessa nama gatti bareeduudha gara haa egaa mudannoo jettan mudannoo gaafa xiqqoo ijoollee kanarra ijoollee takkaan himaa saniifuu gaafa ijoollee kilaba tokko ture kilaba san keessa osuma taphannuu akkasitti gaaf tokko taappellaa kana footoo taappellaaf kana jenneeti karaa magaalaa kun walitti qabamne karaa magaalaa yeroo dha'inu footoo kaanee waan hunda goonee eega baanee booda karaa galaa yaa'uuf qoqqobboonee wanni taappellaa keenyaas guyyaa kana kottaa fudhadhaan jaanii haa jennee biraa deemnee osuma asfaaltira dhaabbachuu jirru an ifkuban qabu seetiin garagalee dhaabbachuu jira makiinaa dura akkasitti maraataan tokko nuti waadfeeti natti tuqee antiin garagalaa kawallaa zona godhe akkasitti kawallaa zona godheetiin bakkaan jiru follaalee akkasitti fiigaa bakka sanarraa akkaan dhidee hin beeku akkasitti mudannoo akkasii fa'aa qabnaa kanumaan jechuu barbaada. Gara mubaarikitti dabarsinaa atillee mudannoo si mudatame.
mudannoo nama jettee takkaa lama miti mudannoo nama jettee hedduudha. Mudannoo yeroo mudate keessaa isa sinifim. Gaaf tokko mootaan of jeetiin asii haa magaalaa takka keessaa abbootan xiyyaatti. Akkasitti miidiyaa takka keessa saakila sanoo kan beektaa achi keessatti mootaa gizaa qabeeffadhee qarshii 10 nama qabeessanii qarshii 10 gizaan qabeeffadhee amma xiqqishoo hin beeku beektaa likkitti na duuba taa'e gubbaan. Na duuba taa'e Usmaan deemu mootaa kana mootaa beenzila fixinaan jee haan agarsiisee gizaan laalu ifaa beenzila keessatti ibseeti gizaa ifaa bakka beenzilaa sanitti ibsu dukkanaame beenzilli dhumate jeetii qarshii 10 fudhatee na abe jechuudha. Gara Muhammaditti isin darsina mudannoo. Saahiba qiyyaatisaa mana faantaa yookiin dhugaatii manatti gurguran ergiteeti wajjin jirra saahiba qiyyaa nama lama sadii kana taane wajji deemne. Waggaa kana gisee mana san dheenu karaa keessarratti waggaa deemu jiru jechuudha. Mucaan tokko gamaa gaman qabanii saaxina deemu jiranii tirfii qaruuraa harka qabee deemu jira. Mucaan ni gaafate. Nyaattee mi jeen? Jeen mucaan beekumaaf. Anis loon irra naatiin mucaan jee itti tachate. Osuma taa'ee nuuni dhayne gaa ijoollee gaa sanumaan beeku. Ana seennee nuti ala dadhabbinaan mucaan tokko saahiba qiisanii fi haatii ergitee fi mucaan akkas jeesuun waliin seenanii ozoonii fi guuruu jiranii saaxina mucaan maamila amaneetuma wal seensisee saaxina gogaa hin qabne qaruuraa qofa jechuudha. San keessee qabiraa kan fudhatami san raayii kan fudhate malee raayii kan jiru tokko fuudhe. Kana keessa dhokeeffatee baangii kana fudhatee gurbaan isin shakkine hin agarre. Isa kana deemnee tochi fiinee haifutee gaattee dhugaa goote maal jennee nu jira fiinee gammachuun jira guyyaa san waatu keenyaaf. Kana qabnee dhulmee qaruuraas mucoomaaf kannee waggaa kana guyyaa taa'an mucaan gizeen ifaati ergitu argeensa qaruuraa hir'uu. Guyyaa san mucaa argee shakkuu ta'u mucaa santuu as keessa kaatee fuudhee gabbee maal jennu qabe gamma mucaa san qabe. Kana mucaan deemee nu waliin nu yaamee akkana maal nu jee. Kana mucaan kaan ani tokko bakka jee qaalchetti himnee qaalchinis na fidde malee jee mucaanis nu muduu dhufe. Kana ani naanne jee haaduudhaaf. Mucaanis hanga wayyaa jalaabee jira rabbiin sabaatee jira. Akkas faana taanate guyyaa ijoollee jennoo tanaan mudate jechuudha. Gara mubaarakatti nuuf dabarsa. Hangaafa ijoollee takka ijoollee wajjin jira waan ol darban takka taphachuu jira. Sanii waa hedduu jira timiraa waa meeqaa jira. Sanii numaan darba takka harkachuu didee ijoolleen numa darbitii numa harkatti. San booda ijoolleen numa nyaatti ani takka guyyaa takka illee nyaadheen beeku. Sanii mudannoon xiyya tana waan ta'eef gama imaniitiin dabarsa. Bismillah mudannoon nu mudatee gaafaan dura finfinnee sana dhufu ummaatii keessa hojjetee obboleessa tokko hojii dhufu. Booda taasii tan beekamtii gisee oloo baanu baajaaj bichaa beena baajaaj hin jirtu laadaa takka agarree laadaa gisee dhaabbifannee seennu. Asii haanee ishoo deemnee hanga baankii deemnu. Gisee amma baankii deemnu maal nuyi jenna bichi birrii 50 qarshii 50 nuun jennaani ummaan deemu caadaan qarshii 10 kanniif hin deemu. Akkamii qarshii 10 ta'ee balaa buusee gatii qarshii 50 gooneef mudannoon nu jettee tanaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota Nuur Jadiid mudannoo isaaniitii fi qophii nama bohaarsituu akkasuma gaafiilee sammuu gorsa adda addaa dhaggeeffatanii jirtanii hanga qophii biraatti walitti deebinuu chaanaala keenya subscribe godhaa like godhaa koomentii jadiida khafiifa taate nuuf kaayaa sin jenna. Nuti ijoollee jajjaboodha ganaa ijoollee lafaa kaatu hojii babbareeddoo hojjenna hojii diin islaamii irratti hundoote ta khilaafa ummata islaamaa hin qabne hojjenna. Sanumaafuu hanga qophii biraatti wal agarruutti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة